Yeroo Oromoo kaganamaatiin qe'eedhaaf qe'eetti ergee si fuudhee sirraa dhalee ilmaan isaa waakkatee akkas deemu nama muraasa. Yoo dhugaa dubbanne dhalaan teenya ta Saudii keessaa qoy ni fitadha. Anis bar nama Saudii ture bar. An nama Saudii taraa lama deeme baay'ee. Ati bar zaman dhufte bar dabbaa zaman dhufte gaafa dhalaan qaalii qoy wanta akkasitti ma qoy waggaa takka dura. Gaafaan kana jiru dhiiraaf almaan jiru. Amma sa'aatii kana kaas jiru rakkoo Saudii keessaa si caalaa an harka jira. Nin beeka takka takkatti. Tureen jiraas qaamaanis. Beegzaambil shamarri keenya Saudii keessatti niqaa malee ijaaza walii bu'an, niqaa malee wal tuqan, niqaa malee Baafurratti Amadin abbaa gollee keetan sana akkamitti isa sheer naa godhaata kameeshiin naa godhaati naaf isa walqunnamsiisa tokko naa qabadhu amma dhugaa tokko ol sobuun qabnu namni keenya wal loluun ni jira wal labuun ni jira abbaan ilmi dhiiraa ka sammuu qabu ilmi dhiiraa ka fayyaa qabu ka si jaalatee si laffee haadhaa fi abbaarraa yeroo Oromoo ganamaatiin si fuudhe ilmaan isaa waakkatee si darbee ilmaan isaa darbee kadeemu tokkoo fi lama. Anu meeqaan Example batoota alinnetti akka walii galatti qoy. Irra guddaan isaa shamarri keenya gifti waan akkasitti himu nama naannoo keenya ka'an beeku intala akka teetii arabarraa ilmoo niqaa malee dhalteeti ilmoo arabaa fuutee biyyatti ergitee haatisii biyya guddisaa jirti namni an beeku. Isin bar takka harree adii tanaa isin bulota malee barteessin. Amma akkam taata? Qoy. Saudii keessatti intalti ganda keenyaa ta'an beeku namni naannoo kiyyaa. Ha ilmoo arabaa dhalee ilmoo san biyya galchee haati ilmoo arabaa adii biyya guddiftuu jira. Kana kam goota? Annama mee laalti biyya kanatti walla laallamma nuti viidiyoon isaa ta'u gizee ta'an daddalagaaf mana keessa gizee deemtu isaa ta'u walla laalati cufaa keenyatti jawaala dalagan viidiyoon gizee akkasii deddeemtu obboleetii mucaa irra garte jaan achi booda viidiyoo san namicha san mana yaammattee jechuun obboleettiin isaa ta dura obboleettiin viidiyoo sanii ta dura jirtu sanii ilmoo san gurbaa san qabanii dhalaa nama heddummaatanii qabanii inni san waaqaa qabanii ilmoon tun miyyoo tan eenyu akkana godhannaa miyyoon isaa akkasuma godhattee fuudhanii ilmoo manguddoo waliin baasanii. Bakka tana walii agarru niqaa malee. Taphatee michiyyoo daa'ima maan beene ta'u gustaa. Niqaa malee dhaami akkasiin jala addana baasi bakka tana niqaa malee dhasaa. Itti taphatee. Oromoodhaaf akka dhugaa araban sa'iin. Nin beeka rakkoo miti namuma keenya kan niqaa malee wali jiru amma haala kana nama keenya wali jira niqaa malee amma. Guutuudha haala kana guutuurra. Abbaan niqaa malee wal ulfeesse. Waan asin jedhe baafadhu dura. Inni niqaa malee ruuza quufee beebsii quufee wali kannee haa wal salu haa walirraa dhalu ilmoon sun